Paartiin Ba'uuna Salsaayii fi Baayitoonaan jijjiirama bu'uuraa fiduuf hiriira nagaa naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti xiyyeeffannoo godhachuun qaamni 2 fi 4 gaggeeffamuuf ture dhorkamee jedhama. Haa ta'u malee bulchiinsa magaalaa Maqaleetiin xalayaan barreeffamee gaaffiin hiriira nagaa jedhu seera mootummaa ta'uu ibsuun hiriirri nagaa sun eegumsa nageenyaa gochuu akka hin dandeenye ifoomeera. Sababiin bulchiinsi magaalaa Maqalee humnoota nagaa eegsisaniin eegumsi hin godhamneef yeroo hiriirri nagaa itti waamamee waqtii waggaa haaraa fi ayyaana masqalaa ta'uu ibsuun sochiin tiraanspoortii fi hojiileen walirra dabalatan ta'us ibsameera. Keenya birmadummaa ishee eeggattee muuxannoo sirna mootummaa yeroo dheeraa qabaachuun beekamtuu taatus rakkoowwan siyaasaa boqonnaa seenaa hundaa keessatti gangalchaa kuufamaa har'a ga'aniin mallattoo walitti bu'iinsaa fi wal waraansaa taatee jirti. Gama biraan aadaan rakkoo marii fi ilaafilameen furuu waan hin dagaagneef dhimmoota biyyaalessaa murteessoo ta'an irratti ilaalchi waloon uumamuu akka hin dandeenye himuun kunis aadaa marii dagaagsuun jijjiirama ce'umsoonni siyaasaa yeroo garaagaraatti uumamaa turan rakkoowwan buleeyyii biyya keenya hundeerraa furaa deemuurra tursuun walxaxaa akka ta'aniif gumaacha taasisaniiru. Ilaalchonni siyaasaa fiixee fi siyaasni fedhii ofii humnaan galmaan gahuu aadaa siyaasa biyya keenyaa akka ta'uuf gumaacheera. Itoophiyaan rakkoo akkanaa qabaachuun biyya jalqabaa ta'uu baattus biyyoonni rakkoo wal fakkaataa qaban hedduun maloota garaagaraa fayyadamuun rakkoo siyaasa isaanii furachuu danda'aniiru. Ce'umsa siyaasa isaaniis milkeessaniiru. Ijaarsa biyyaa xumuruun waliigaltee biyyaalessaa uumaniiru. Ilaalchi fiixee dhugaanis miidhamnis kan gootu caalaan aadaa siyaasaa ta'ee walumaa galatti ilaalchi biyyaalessaa hin uumamne keessatti baay'ee murteessaadha. Adeemsa marii biyyoolessa biyya keenyaatti eegalamee jiru irratti uummanni keenya qophii barbaachisu taasisuun bal'inaan akka hirmaatu gaaffiiwwan isaa karaa qindaa'een akka dhiyeeffatu akkuma kaleessa ijaarsa biyya keessatti qooda isaa adda durummaan akka bahatu carraa fi sodaa jiru adda baasuun hubannaa uumuu irratti qoodni hayyootaa murteessaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qabxiilee ijoo guyyaa har'aa qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatoomaa.